harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas daantelii biffeetan hojjedha jedheetanani haala kana fakkaatuun jechuudha. Amma bifa akka maaliif ka dirqama kaawwanti tokko fakkaachuu qaba jechuudha. Haala daantelii kana fakkaatuun hojjedha jedheetanani daantelii biffee akkasumas immoo kuni kanan duraan masoobii daabbotii hojjedhe masoobii fokkaadha jechuudha. Amma dammoo daantelii biffeetan hojjedha jedheetanani isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas kunooyi diimaa tokko dha'ee jira. Adii tokkos dha'ee tanan jira, gurraacha tokkos dha'ee jira. Amma sababa adiin baay'atuufu adiin baay'atuufu adii tokko bifa kanaan tokkotti nan dabala. Kazaan buhaala adii eeganitti dabalee raawwadhe maal hojjenna rog-sadee jechuudha. Bifa rog-sadeetiin hojjennaa isiniin jechuu jaaladha. Ammaaf kun bixxillee tokko ga'ee jira. Kuni dammoo diimadhaanis bixxillee tokko gurraachanis bixxillee tokko jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf haala kanaan rog-sadee akkanatti hojjenna jechuudha. Akkaataa inni itti bareedummoo walumaan ilaalaa isiniin jechuu jaaladha. Ganaan itti dabala jechuudha. Ka xiqqoodha tuni sila taatefiifu dirqama yookaan adii sadii gurraacha lama diimaa tokko ta'uu qaba yookiin ka haala isaa laalee walumaan hojjenna jechuudha. Akkasii isin jechuu jaaladha. Kunooti amma 5 dha'een jira. Gubbaarra 3 asitti 2 asitti dammoo diimaan tokkicha qofaan hafa. Maaliif adii fi gurraacha irra caala baay'ata sila ta'eefu amma adii 3 dha'ee gurraacha immoo tokko qofa bichaan dha'ee amma ganaan tokkottidha. Adiin dammoo 3 kazaan buhaala yoon gurraacha tokko asitti walitti godhe akkanatti rog-sadee ta'a jechuudha. Akkasumas immoo daantelii baay'ee bareedu nu biffeedhaafis soofadhaafis haala barbaadne dha'uu ni dandeenya jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhee bifa gurraachas haala kanaan dha'achuu barbaadne akkuma duraatitti ni maranna. Eegga marannee raawwanne akkuma dura isiniin jedhe kana si'a 3 akkanatti fudhanna. Ammas akkanatti furdif maaliif akka inni keechaa asirratti waxaa jedhee keessaan bareedu dirqama furdisuu qabna jechuudha. Haala kanaan calqaba dura waliin geenye jirra. Harka keenya akkanumatti roogganna jechuudha. Akkanumatti harka keenyaan addaan dhooggachaatuma deemna jechuudha.
akkanumatti haala kanaan harkaanis immoo akka inni nu jalaa walitti hin golbanne harka keenya dhooggachaatuma deemna jechuudha. Akkasumas adii keenya ni baranna kan akkanaa dha'uudhaaf jechuudha. Haala kanaan dha'uudhaaf maal goona? Kirrii keenya hin maranna. Eegga maranneen booda maal gochuu qabaanna? Jidduu keenya akka nu furdatu 1 2 3 akkanatti furdisaatuma jechuudha. Jidduu keenya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 haala kanaan amma maazanii dura walitti cufnee jirra. Haala kanaani suuraa lammataa irra deebina sila ta'eef asirra gisee tokko waraananna ammas haaluma kanaan akkanumatti waraannachaa deemna jechuudha. Ammas akkanumatti haala kanaan waraannachaatuma deemna jechuudha. Haala kanaan akkanatti babal'ifachaa deemna. Akka inni nu jalaa hin golbanne dammoo harka keenya waxxarri goone qabachaa deemna jechuudha. Haala kana akkanumatti dhaachaa deemna jechuudha. Amma kunooti 3 2 1 amma kana walitti wanno goone jechuudha. Fakkeenya fuudhoo afuriin goone akkana ta'a. Garuu afuriin hin barbaanne sila ta'eefu jahanaan hojjechuu barbaade. Silazza haala kanaan akkanatti asitti dhaabbata jechuudha. Diimaa irratti maaliif wanta adiin baay'atuuf adii 3 gurraacha 2 diimaa 1 haala kanaan hojjenna jechuudha. Kazaan boohala haala kanaan akkanatti amma sadeen kana olitti qaxxalee jira jechuudha. Amma kanammoo gurraacha kanas amma kanniiwwan lamaan olitti garagalfadhee akkana goonee raawwanne. Kazaan boohala haala kanaan suuta jennee caafii isaa gubbaarra akkanatti waraannanna jechuudha. Akkanatti eegga waraannannee raawwanne kanas haala kanaan murra jechuudha. Maqasiidhaan irraa kazaan kirrii akkanatti hafte kana dammoo akka ishiin keechaan jalaannoo taatee bishooftuu taatee annoo hin jenne maal goona akkanatti haala kanaan sirreessina. Asuma keessa
akkanatti loofannaa kunooti kanas olitti qabsiisee jira haala kanaan sholee laalabuu dadhabe amma akkam gootaa jechuun keessanii nafu kuni keessa ala jechuudha kunis ala jechuudha maal goona amma haala kanaan akkanatti jechuudha jidduu lamaan keessatti akkanatti oola sila ta'eef bakkee kanatti waraananna jechuudha haala kanatti akkanatti dhiifama waliin haala kanaan asittis cinaattis adii hambisne asittis cinaattis adii hambisne jidduu kana keessatti walitti waraananna jechuudha sholee laalabuu dadhabe sholee laalabuu dadhabe guyyaa mutii halkanarraa fuudhadhabe guyyaa mutii halkanarraa fuudhadhabe haala kanaan dhufnee raawwannee asitti kirrii keenya gibee tokko fidannee akkanatti haala kanaan hin guduuffannaa akka inni nu jalaa hin hiikkanne jechuudha kanatti haala kanaan suuta jenneetuma akkanatti haala kanaan waraannachaa deemne kirrii tan ammoo kana sitti haftetan akkanatti keessa akkana fidan akka ishiin boodatti nu jalaa wannoon taane jechuudha akkanumatti haala kanaan waraannachaatuma deemne jechuudha bakkee jidduu kana keessatti wanta bal'atee hafiif maal goona akkanatti gizee akka akkanatti waraannu godhannee raawwanne asitti dhufne haala kanaan bakkee kanatti deebinee damoo bakkee kanatti akkanatti deene ammas akkana goonee raawwanne dhufne bakkee kanaanis immoo haala kanaan akkanatti fudhanna gizee akka akkana hin xalafanna dhufne tasii fudhanna kazaan ammas immoo akkanatti hin xalafanna dhufne bakkee kana akkanatti fudhanna kazaan ammas deebinee haala kanaan akkanatti hin xalafna deebinee ammallee akkanatti xalafachaatuma deemna jechuudha maal gochaa deemna olitti cufachaa deemaa jirra jechuudha kana laalaa'ee haala kanaan olitti cufaatu deemna jechuudha akkasii siniin jedhaa kun hojjedheetu xumuree jira siniin jechuu jaaladha haala kanaanan hojjedhee siniin jedhaa ummata qashtii kun baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko bareedan jira akka koofitti jechuudha sababa saniifuu masii kun kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha hojjedheetu xumuree jira animmoo burcuqqoowwan kaayiffuun akkanumatti isinitti agarsiisaa jira jala burcuqqoowwan fuudhanii burcuqqoo jala godhanii akkasitti mul'ataa ture animmoo akkas gochuudhaaf natti hin tolle sila ta'eef haaluma kanaan isinitti agarsiisa jedhee kanaan kun haala kanaan hojjedhee xumuree kanaan jira siniin jechuu jaaladha akkasumas hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuutuu kan hundi keessanuu kan biyya keessa kan biyya ambaa keessa jirtanis yoo viidiyoon kiyya dasin jedhee laayik sheer gochuun hin dagatinaayi akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u daanteliin kiyya har'a kana fakkaataa kan biffeeti jechuudha isin garuu yoo barbaadan fakkeenyaaf asitti tokko deebistanii gubbaa kanarrattis tokko akkanatti hojjechuu dandeessu dammoo xixiqqeessitaniillee hojjetachuu ni dandeessu jechuudha akka fedha keessaniitti isin waan fedha keessanii isintu beeka sila ta'eefu akkasii animmoo kan fedhuma abbaan akka fedha ofiitti hojjeta akkasii isin jechuu jaaladha kunoo haala kanaan hojjedhee xumuree tanan jira siniin jedhaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa siniin jechuu jaaladha turtii gaarii